Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe baankii akka jareen qabadhee dhufa Itoophiyaak garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kanaan qabadhee dhufaa jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin kennee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argataniif faayidaa guddaa qaba jedheen yaadeen guyyaa hundayyuu qabadhee dhufaa jechuudha. Fakkeenyaa fi karaa Itoophiyaak.com biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan hammuma qabdanii baay'ifatu jechuudha. Daldaalaan isaan isin ergisanii meeqana olee dabalee hanqannate jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hamma qabdanii baay'ifatu biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii hamma qabdanii baay'ifatu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkuma jedhe guyyaa irraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii jechaadha. Karaa baankiitiin illee tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hammuma qabdanii baay'ifatu jechuudha. Guyyaa har'aa yoo ergattan gara biyya keenyatti hammuma qabdanii baay'ifatu jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com daldala isin ergeen hin dabalamoo hin qannase jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechaadha. Akkuma dura dubbadhe jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Chaayinaa yewaanii, Yuuroo, Swiis firankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaara, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni dabalanis jiru, biyyoonni hir'isanis jiru, biyyoonni akkuma kaleessatti jiranis jiru. Irra caala guyyaa har'aa biyyoonni kun dabalanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu gaafa jedhu biyyoonni muraasni dabalanii jiru. Biyyoonni kun immoo xiqqoo qannasanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf biriin Duubaay guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Biriin Suudirree qannasee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Kanaadaa doolaarree qannasee jira jechuudha. Isarraan kanaaf biyyoonni kun immoo dabalanii jiru jechuudha. Kanneen akka paawundii, yuuroon isaan kun dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti biyyoonni dabalanii jiru. Biyyoonni hir'isanis jiru jechuudha. Egaa gabaabumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 78 fi saantiba 93 jechaadha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin karaa Itoophiyaak.com dabalee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko immoo karaa baankiitiin jechaadha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin akkuma jedhe birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 52. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 27 fi saantiba 54. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 38. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 70. Hoomaan riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 65 fi saantiba 53. Duubaa dirhamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 71. Akkasuma immoo Duubaay dirhamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 40 fi saantiba 98. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 70. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa
Riyyaalii tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 40 fi saantiba 13. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 84 fi saantiba 30. Bahareen diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 75 fi saantiba 18. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 23. Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 52 fi saantiba 67. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 65. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 01. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 17. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 23. Swiss firaankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 82. Koronaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 94. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 23. Ijipshaan paawundii tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 79. Yemen riyaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el sheekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 55 fi saantiba 30. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 01. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankota keessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin illee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baankonni illee dabalaa jiru jechuudha. Itoo Bilaak Maarkeetiin illee dabalaa jira. Akkuma jedhe guyyaa har'aa biyyoota muraasa jechuudha. Kan hin daballe malee biyyoonni kun baay'ee dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti Itoo Bilaak Maarkeetiin guyyaa har'aa biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Kan kannasanis hin jiru jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beeruut jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beeruut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Birriin Beeruutii paawundii jedhama. Paawundiin Beeruut yookaan Libneenii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa birrii Yemen 0 saantiba 75 jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birrii Paakistaanii illee akkasuma guyyaa irraa 0 saantiba 63 jechuudha. Birrii tokko Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Birrii Paakistaanii birrii Yemen irree jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beeruutii yookaan Libneenii jechuudha. Paawundii jedhama. Akkuma jedhin birriin biyya sanii paawundoota keessaa paawundiin Beeruutii yookaan Libneenii baay'ee xiqqoo waan taateef doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Ani fakkeenyaaf asirratti doolaarota 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheetan jira jechuudha. Kan inni maqaa hin dha'in baay'eedha. Doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Sadan kana maqaa dha'e malee kan inni maqaa isaanii hin dha'in baay'eedha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee warroonni Joordaanii Beeruut jirtan isaan kana keessa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii irraa eeggattu yookaan saassaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo argattan Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii
78 fi saantiba 93 jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii kana ta'a jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin jijjiirra akkuma dura dubbadhe jechaadha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaarra karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 53 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara miti jechuudha. Diinaara otoo hin taane doolaarii ta'a jechuudha. Beerut yookaan Libneen birriin biyya sanii immoo paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen waan baay'ee xiqqoo taateef salphumatti kan keessan irra Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut jirtan jechuudha. Ameerikaa doolaara herreeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sana hin ta'u jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti nagaa ta'a.